nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii annagaa kooti galata rabbi egaa akka hojjettoota hordoftoota koo ani waan isin jettan isiniif hin eega jechuudha waan isin naan jettan hunda isaa taasisuudhaaf duubatti hin deebi'u waan isin naan jettan cufa isaa hin taasisa jechuudha soo amma kaleessa komentii jalatti argeetu ture durbummaa sana nuuf haxaarra'ii durbummaan sun jirti moo hin jirtu baruu qabnaa kan jettan hedduu keessantu jira jechuudha akkasuma nama takkatu gadi jabeessee immoo durbate waa'ee durbummaa sanaa irraa nu dubbata waa'ee durbummaa sanaa hin dhiisinii baruu qabna durbummaa sanaa jirti moo hin jirtu ana waa'ee sun anayyuu jechuudha anayyuu baay'uma takka gaafii natti taate dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'uma takka waa'een durbummaa sana anayyuu baay'uma takka na shakkisiisaa jirti baay'uma takka na yaachisaa jirti sababni isaa durbummitti waanuma hin jirreefi malee odoo jiraatti seedoon akka bahee dubbatu kuni ifaan ifa waanuma jirudha jechuudha garuu ijoolleen takka jirtanii mitiire namni tokko maal jedhani maaltu isin gashee taa'arraa gadi dhiisadha maaltu isin gashee jedhan sababa kanaa ta'eef ani beektaa irraa dhiisee ta'u irraa hafe jechuudha waan kana waan hundaafuu jechuudha waa'ee durbummaa kanaas irratti isa dhumaaf isa jalqabaatti dubbiin ani har'a dubbadhu isheedhumaan gaafadhaan isheedhumaan barreessee gaafadhaanii jechuudha isheedhumaan gaafadhaanii gaafadheen hin jira isinitti hin argisiisa yookiin koomentii asirran isiniif ka'a jechuudha maragisiin naan jette niin gaafadheenii jechuudha kunoo akkuma argitanii gaafadheenii ayyuu kunoo laalaadha gaafadheenii jennaani ilaa waan isheen natti ergite ijanatti babaaste anis ijatti babaase jechuudha innaa akkasna ajaa'ibsiifatte dawwalee fitiniin jechuudha ittiin haasa'ee xiqqoo waraana viidiyoo irraa garuu yaada nagaa wal gaafata maal turre ajjiin deebisee sodaadhee irratti cufe ajjiin kun waan isiin natti godhatte ilaala naan jette innaa asirra siniif kaa gaafadheeniin jira garuu naaf hin deebisne jechuudha maaliifin anis isii gaafachuun qabu ture natti fakkaata isii gaafachuun qabu ture miti sidaa nama biraa gaafachuun qaba natti fakkaata ani immoo cabsiitu manna kee isii gaafadhe sababni isaa isiitu fide gara miidiyaatitti gara miidiyaatitti isiitu fide waan isii fiddeefu dirqama isiinumti gaafatamuu qabdi mitiire isiinumti gaafatamuu qabdi isiidhuma gaafadheeni ija natti babaaste jechuudha barbachuudhaafi amma odoon immoo barreeffamni isiin naa deebiste in jira garuu tarii barreeffama sana yoon immoo argisiise immoo duraanuu mataarra na ba'aa jirti na ajjeesti dhugaa achi baatee as dhufuu ishiin oolu jechuudha achi baatee as dhufuu ishiin oolu mana keessa viidiyoo waraabdee na ergitee turte jechuudha mana isaanii keessa mana keessa viidiyoo waraabdee na ergitee baay'ittiin kun gotti nyaatta mana seedootiin hin jira jechuu isheetii barbaaddeetti kanadha akkana bareedaa jiru manni seedoo keessi qallaaliin bareedu dhugaa manni ayyuudhaaf kireesse qallaaliin bareedu fataa kan jedhe dhugaa maashaallah immoo intini jedheenin ture jechuudha telegiraamidhaan illee dubbiseen jiru kun iimoorraa kanan isin argisiisaa ture telegiraamirraa immoo deebna telegiraamidhaan illee dubbiseetiin hin jira jechuudha so telegiraamidhaan maaliif nu loltee achirratti hin jedheeni kunoo dhaadhaadha telegiraamis kan isii akka ta'e dubbiseetiin hin jira maallaan jette kunoo nu jala kanarratti asitti jechuudha siifi miti haadhoo koo warra koomentiitiif maleedha naan jette jechuudha kunoo sitti olaaltani kunoo ayyuu ta'us immoo asumarratti bara kunoo jechuudha inna ani siifi miti kanan jedhe warra koomentiitiif si'iin keessa si dubbiseen jira waan ta'eefi ergammoo ati asirratti dhuftee lakkii ani waan akkanaan jennee bakka sanaa kanan ani fide bakka akkanaati jettee erga himtee isaafi miti garuu warra koomentiititu hedduu takka na aarsee maaliifini ani maal akkan ta'e dhugaadhuma ani yookiin nama akkasii ta'uu danda'a yookiin dhiisuu danda'a wanni kuni anarraa qofadha kan beekamuu qabu akkuma nan isiniin jedhe
wanni kun takkaa fi ayyuu irraa baruu qabna, lamaa fi immoo Saidoo irraa baruu qabna jechuudha. So sila Saidoodhuma irraa baruu qabna ayyuu. Saidoo namti nuuf himuu qaba waan kana jechuudha. Nama biraa osoo hin taane akkasuma ayyuun illee baatee waan kana nuuf himuu hin qabdu turte akkuma gaafa duraa isiniin jedhe Saidoo namti nuuf himuu qaba. Ammas namni nuti irratti tarabaarrabuu qabnu eenyudha? Saidoodha jechuudha waan kana irraa baruudhaaf. Waan kana baruudhaaf namni nuti irratti tarabaarrabuu qabnu yookiin immoo namni nuti gaafatuu qabnu eenyu? Saidoodha jechuudha. Saidoo mana sodaadde. Na sodaadhe dhugaa nagaa gaafachuu na sodaadhe. Telegiraamii isaan qaba isalleedha. Ni sodaadhe dhagaayyuu gaafachuu dhugaa rabbi. Maaliif isa nin qaba telegiraamii isaa jechuudha. Isallee ni sodaadhe nagaa gaafachuu sodaadhe jira. Maaliif Saidoo nama lola bara. Gisee tokko waan ta'ee gaafadheetiin jechuudha. Jechuun waan tin illee miti. Bakka tin jenne haala kostornatti jedhe haala namaaf hin kennu. Amma yoo inni bar dubartoonni akkasittiin si jaallanne naan jedhanii akkas naan jedhanii yoo inni jedhu inti Saidoodhuma ta'uu nama dubbisee deebii namaaf deebisee akkasitti jedhamu sila akkamii jedha. Ani akkasitti dubbiseetiin jechuudha. Bakka barreeffamni inni naa barreessee naa deebiseeyyuu lafaa ol lama kaasa dhugaa dubbachuudha. Akkas namni itti haasa'ee isa wajjin intini jechuu dhiisete jechuudha. Ani ayyuunuyyuu akkanatti difratii godhattee isa wajjin akkasitti haasoftee sitti heerumu malee jettee boossee maraachuun ishiyyuu hin beekan. Difratii ishii jechaan ture bara dhugaa dubbachuudhaaf difratii ishii jechaan ture. So amma kaa waa'een dorgommaa tanaa nuti irraa baruu qabnu eenyudha? Saidoodhuma jechuudha. Amma sootee Saidoodhuma ayyuun kun garanaanis garasiinis na coftee jirti jechuudha. Naa deebisaan jirtu. Namni biraa namni hin gaafadhu. Wabii gaafadhaa gaafachuu hin danda'u jechuudha. Mana wabiin maalitti arga? Iyyaasuu gaafadhaa. Iyyaasuunis waan inni irraa beeku hin jiru. Yaa'u gaafa sana achitti ture jedhee malee waa mataa qabee fi mataa hin qabneef. Waa luka qabee fi luka hin qabneef. Maaliifiin kan hundumaa kan dubbatu qabu eenyudha? Saidoodha jechuudha. Saidoo qofa jechuudha. Nama biraa namni dubbatu qabu tokko illee hin jiru yookiin immoo mallattoota akkanatti argisiisuu qaban jechuudha. Waan kanatti jira wanta akkanaati kan jedhamu yoo dubbachuurree dhabee mallattoota akkanatti argisiisuu qaba jechuudha. Saidoo si jammar bakka baay'eetti hin argee viidiyoo isaa dhaggeeffadhe jechuudha. Bakka baay'eetti intalli takka jedhee ammas viidiyoo wayii hin argee eessa jiru isa kamii silkii isa kamiin allaalee. Ndawun video irraa waraabadheen ture dhugaa rabbi viidiyoo intini isaanii sanirra. Saidoo kun kan ayyuuti. Amma silkii isa kaanirra jiranatti fakkaata. Bakka silkii isa kaanirra silkii isatti waraabaa jiru kanarra jiranatti fakkaata. Maal jedhee intala wayiitu Yaman yeroo Yaman jiranitti jechuudha. Intalittiin daa'ima beektanii bareedduu wayitii. Dhiyenna kan biyyarraa dhuftedha. Amma hiriyaa Sumayyaatitu mana keessa jira. Sumayyaanis sooma wantichi gizeen isaanii maal godhaa ati manaa bahii jedhani. Ati manaa bahiitii intalittiin immoo boqonnaadhaaf achi dhuftee uffata soo barbaaddee waan suuqirraa barbaaddu achi deemtee raawwattee boqonnaadha. Uffata sachi deemtee bitatti akkasuma wanta barbaachisu yeroo boqonnaa baatu achi isaan biratti baatee waan bitachuu barbaaddu isaan achiin baasanii bitatti beektani. Achiin intalli kun dhufti gaafasiin dhufti intalli durbummaa qabdi jedha. Intalli durbummaa qabdi. Intala kana dirqama durbummaa isii kana ani irraa fudhattuu qabate. Durbummaadhumaaf maraata waan ta'eef hin beeku jechuudha. Durbummaa kana ani irraa fudhachuu qaba. Isiniif hin ka'aa viidiyoo sana silkiisti waraabaa jiru kanarra jira. Dhugaa kolfee sudhende Saidoon bakka durbummaa kanatti iyyuu mataa malaa ta'ee hin jedhe mucaa gara mataa deemee wantichi. Durbummaa intalli nama bareeddirree dhugaa dubbachuudhaaf. Inna akkasii bakka Sumayyaatti neeminiitii jedhanii Sumayyaatti neeminiitii zadeedha intalittiin haa dhuftutti gara kilaasii galtee bakka manaan durbummaatti irraa fudhachuun qaba. Irraa fudhachuun qaba dhiigguu. Ajaa'iba bara. Hindi asinu amma intini jennu dubartoonni natti maraatanii. Shamarran natti maraatanii jedha. Innu bar durbummaa irratti maraataa jira. Amma ayyuullee baranni kan ishii isin fuudha jedhee raawwatee too bakka ishee eeyyameef maaliif sitti fakkaata jedhe. Durbummitti dhufa sanaaf jechuudha. Amma garuu durbummitti argatee jennaan asuu deebi'ee nuyyuu nu ilaalaan jiru hordoftoota isaa eessa jirtan nuun jechaan jiru. Argatee gaafa kan biraa argate immoo deebi'ee dhufa. Ajaa'iba.